hojiin keenyas maqaan keenyas yaadi keenyas abjuun keenyas guddaa kan ta'edha. Isa hojjechuu dandeenyu caalaa kan abjoonnuudha kan yaannuudha bira ga'uu akka dandeenyus immoo kan abdannuudha. Amma guyyaa har'aatti gaa obboleonni keenya wanti isaan dhiyeessuuf jedhanii maal akka ta'e hiikaasaa isinimtuu bira ga'uu kan dandeessanidha. Egaa har'atu hin ta'in gara fuula duraatti kan isin bira geessan ammatu hin ta'in diraamaa gabaabduu tokko isinii dhiyeessaniiru. Meeqa bira ga'uuf yaalaa. Ijoollee warra manaa. Oo. Akkamiin? Akkam jirtu? Nagaa keessa. Nagaadha. Akkam jirtu? Nagaa keeti? Nagumaa. Nagaa. Maali asirratti buufee? Fayyumaa? Maal goote? Waan aarti fakkaata. Waan aarti fakkaata? Namni haari maal fakkaata? Suma fakkaata. Nagaa qabda? Ani haari. Ammayyuu haaraa ittoo. Ani moo? Akkamitti irratti barte? Waan haaraa jirta fakkaata gaafis gaafadhe uumaa miti waan. Inaarre. Yoo aartis nama garaa qabu ta'a. Wanti na aartus hin jiru. Yoo aartis nama laphee qabu ta'a si faartisi. Nagaa si qaama koo keessaa dhiiga koo keessaa aarina keessaa baastee maal gochuudhaaf na gaafatte? Maal godhan jetti oduudhaaf malee. Warra manaa. Kam oolta? Akka wanta nagaa. Akkam jirtan? Naguma? Nagaa. Maali? Maaliin godhe? Ija keenyatti diddiimate. Waan dhugeedha. Nama dhugees ta'uu danda'a, waan aartis ta'uu danda'a gaafa isaa sumatu beekadha kan ta'e. Hin dhumnes hin aarres. Yeroo kaanoo fuulli kee natti faalatti balakkisaa amma nama keessa keetu aare moo maal taate ture? Maalati hakimiidha moo? Hakimii yoo ta'u ta'in akkanumatti ilaalcha hakimii ta'uu danda'u akka hakimiitti si beeku sirraa hubachuu hin danda'a natti geeddaramti. Dullumas ta'uu danda'a. Ani naar. Aarteetta gaa hin beekan takka takkasi abbaan manaas nama aarsa yeroo sana si aarisaa ta'a. Abbaan manaa kiyya na aarsee sin beeku. Utuu gammachuu biyya lafaarraatii ammaatti namaa kennu ta'ee anaaf kennu siif hin gadhu ani aariin qabuun sin jedhe. Dhositus egaadhiis waan silaatoo namatti himatanii otoo namatti gadi baasanii yoo himatan wanti haariin namaas hiika argataa dhufkannaan egaa siifaa ta'u. Inaaree sin beeku inaarrisii hin sin jedhe. Natti mul'ata egaa akkuma dhufkatte siifaa ta'u egaa hiikan argatu waan ta'uuf gadi ba'u. Qaama hundarrayyuu duratti akka durii kee miti. Haa ta'u mee dubbii natti dheeressi bakka deemuun qabaa. Ani afaan kootiin asitti maa'e qaama koorraa malee kaasitti beeku. Nutoo dura akka gaarii wal jaalladha walii waan ta'an atoo natti haasanutti kee natti hin babbareedne mee natti haafu. Maali irra eeggatanii dhuftammoo sin? Na dubbistaa dhiisi natti haafu jedhu. Dhammatuun nan haadhinetti meemmoo dhattee dubbii iddoo godhanti babbaqasitee dhattee odeessuuf. Kan biraa bu'aa maalii naa buusti? Ofumaa odeessuudhaaf. Aarii dhiifattee dhimma mataa kootiitti. Aarii maalitti beektu? Aarii namni aaru waan baay'ee godhata. Aarii yommuu beektu isheen. Amma turitti meeyyuu natti kolfitti. Namni aare waa godhata. Ani akkasitti mituu taa'u mana kooti dhuftee hin aartaa? Aarteettaa naan jedhu. Hakimii namoota warraan ta'e naan immoo maal irraa qabdu? Oduu odeessuun malee. Maal natti fuudhe kan? Maal godhe? Akka nama daldalii isaanii waan ta'eef na dhoksatti waasitti makkeef. Ani waan agumaan ishii gaafadhee akka nagaa gaafachuuf jettee darbatti gaba nobis. Anis akkasuma gootee egaa hamii ta'a nama namannu haadheessu mee. Waan isheen taate beeku gara ishee gaa himatan malee mala namaan arganii. Egaa dhukkubni garaa achumatti yoo himatan yoo dubbatan dubbiin hiika argatti waan ta'eef ishuma beekamee hin gaafanna. Waan dallansiiste wayii qabdaa laata? Ani moo maal dallanadhee nama dallansiisee hin beeku. Maal isin waliin deemtu mukkam? Deemni isin mana keessan? Asuma jirra bakka. Aarii isa ta'uu deemaa jirtu wayyuu? Aarii eenyu? Ana isheen dhuftee na gaafattee, ati dhuftee na gaafattee, ammas immoo aariidhuma waa'ee aarii dubbattu. Garaa aaruyyuu qabdu isin?
iddasii waa'ee musaa yaadda aarii qabda jechuudha akkas taana. Aarii beektuu ofii. Siifaa bahummee dubbadhu. Yoo dubbadhu natti kofaltu. Homaan kofallu. Hin kofallu yoo dubbatte waan isaa mala hargina malee hiika arginaan malee hin kofallu maaf kofallu. Ilaame. Ergaan sila isin mana koo dhuftanii deemtanii ofii kootti akkan sobaa turen ofii kootti dubbataa ture. In aarreen isiniin jedhe garuu nan aara nan gubadhu nan boba'a. Yoon isinitti hime natti kofaltu jedheetan malee nan gubadha nan aara eeyyee nan aara. Maaliif aarta beektan immoo yoon isinitti hime yoo natti kolfitan ta'e isinittan hime obbolaa koo. Maal rakkattee nutti maddu? Tarii waan isin ilaalle ta'aa jedheen. Waan nuni ilaallanne soo ta'e hin kofallu maaf namatti kofalu rakkina ta'e rakkina namaa furuufi malee namatti kofaluuf miti. Ani moo ani kan na aarsu saba koo biyya keessaa gubatu abbaa manaa koo saba galin hafe isan utuun isa eeguu mataan harrii meeqa na baase ilmoo koo mana barumsaaf deeme reeffisaa deebi'ee dhufe obbolaa koo warra gadi ba'ee dhaqee rasaasaan akka sareetti ajjeefamanii gataman hayyoowwan haadha koo obbolaa koo warra biyya keessaa akka sareetti ilaalaman afaan dubbachuun ol mataa ol qabatanii deemuun warra qaaniitti ta'e waa isaaniitu na aarsa. Kun isinitti dhaga'ama? Kuni kan keenya hundaati miti nama bara uffannaa isaatiin miti kan ilaaltu keessa namaan beeku na tokko kolfeedhaaf asiifachi jedheef namni sun keessi isaa gadda qaba jechuun gaddan qabu jechuu hin dandeessu. Hundi keenya akkuma keeti keessaa qabna keessa keenya. Ani garuu yeroo hundumaa yeroo isin ilaalu yeroo bareeddanii uffattanii uffata gaarii uffattanii makiinaa lafarra dhiisee waaqarra deemuu kajeelu ooftanii yeroo isin deemtanii gammachuudhuma qabdan se'e. Yoo dhuguma isin aarsa ta'e maal goon? Maal hoyyaree? Yoo maal goonetu aaraama jireenya keenya dabarsina moo aarree maal godhannaa meeqaas yaadanaa fidaa? Amma yoomitti aarraa? Kana aarii kanaaf furmaata barbaaduu qabna. Furmaanni nan yaadu hundi keenya keessa keenya akkasuma waan ta'uuf waan rakkanne walitti ibsinee tokkummaa uumne rakkina uumame kana furuuf yoo furre gaarii ta'a jedhee yaada. Si maal jettu mee? Anis obbolaa koo waan biroo wanti na gubu hin jiru. Wanta dhabes hin jiru. Wanta rakkadhes hin jiru. Waa'ee saba koo na guba. Waa'ee saba kootu irribas na dha'u. Waa'ee saba kootu qobaas na adeemsisaa jira. Maaloo tokko ta'an wanti xiqqoorra dabarree tokko ta'an yeroo jennu immoo oduudhaan utuu hin ta'in laphee keenya keessaa wal murteeffannee waliin waadaa seennee irbuu keenya akka iddoon geenyuun seen gaafadha. Yoo kana waadaa naa seentanii hafuura qomphaa qaqqanis. Baay'ee galatoomi nuti hawwii keenya hundaati. Ol malee ollaan qabnu galii teenya beeyne haqi sabaaf yaadu hatti dirmannu kaane. Haqi sabaaf yaadu hatti dirmannu kaane. Haqi sabaaf yaadu hatti dirmannu kaane. Hatti dirmannu kaane. Egaa kanarratti Oromoon hundumtuu xiinxaluu qaba. Obsas obsuu qaba. Yeroo baay'ee hamii baay'isna. Quba walitti qabuu baay'isna. Dhiisuu qabna. Abbaa faati waa baay'ee danda'anii ijoollee guddisanii nama godhanii darban. Obsinee akka jaarsaa gorora liqimsee ta'uu qabna. Gama siyaasaas haa ta'u, hawaasa keessas haa ta'u, yeroo baay'ee jejjeersuu argina. Maal amma yoomitti jejjeerra? Diina irratti jejjeeruun barbaachisaadha. Kanaafi Rabbi haala kana yaada kanaa irratti nu haa bobbaasu, nu haa gargaaru jedhama. Arrarraa qabnee
nuti obboleeyyanii harka wal qabannee qabsoo teenyaaf kaana malee walin nyaannu walitti quballaannu